Goota jaalalaa furtuu onnee koo siniyyaa fadhaa eessa jirtaaree onatu lamaa irra marmaaree mootor baanoo booti jaanjiil. Waan si keessaa ba'a jiru fakkaatu barreesse. Jaanjiilli kun ilmaan tuulamaa keessa jiran. Gosa intala warra jaanjiillee san keessaa intala sanyii warra ida'oo boruu sana jaaladhe jechuudha. Amma uummanni darbee deemee gaafa jedhu sadarkaan uummanni kun sivilaayizii ta'e yookiin immoo ittiin uummanni kun ittiin ammayyaa'e artistoota caalaa tarkaanfateera jechuudha. Artistiin amma uummata dursee jira osoo hin jedhee qurxummii galaana keessaa ba'ee jira san ta'a. Artistii ati moodela naaf ta'a jettee faana dhuunfaa yoo jiraate akka ani imaluuf akka ani hojjedhuuf kana onneessu jettee yaaddu akkanumatti qaamaanis wal beekuu dhiisuu dandeetta. Artistii dinqisiifatte moo artistii Oromoo? Nama aartii Oromoo kana keessatti waanuma Oromoo kana hojjetu hunduma nan dinqisiifadha. Aga barreessatti jechuudha. Maaliif wanta Oromoo kana gaafa hojjettu chaalenjii qaba si galee akka warra kaanii firiidamiin qabdu. Caalatti nama ogummaa aartii keessa jiran kana dinqisiifadhu. Anis dhaamsi koo nuumuu atis dhaamsi koo yoo muusi hin galee atis dhaamsi koo yoo muusi hin galee. Yoo kan jirtan maatiin Mijuu Podcast dhimmoota aadaa hawaasummaa fi dinagdee uummata keenya irratti hojjetiisa akkuma lafaa ka'e ammallee hojii isaa itti fufee irratti argama. Adhallee akkuma baratame keessummaatu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya Mijuu Podcast adhaatiif filannee isiniif dhiyeessin immoo artistii yeroo ammaa kana reefii lafaa dhufaa jiru weellisaa Dachee Badhaadhaa gara jiddu galeessaa kana keessa qabadhee isiniif dhufee jira. Artistiin kun artistii reefii lafaa dhufu hojiin isaa immoo hojii akkaan jaallatame hojii bareedaa reefuu tana kush record irra gallakkifame kan imaltuu jedhu yookiin akka bashaatoo jedhee kan wallisaa jiru wallee hedduu bareedu tokko qabatee dhufee jira. Isarraa fi dhimma jiruuf jireenya artii fi artiitti immoo akkamiin akka dhufuu danda'amuu fi eega dhufan immoo jireenya artii akkamiin keessummeessuun akka itti danda'amu irratti waliin mari'anna. Nu faana tura. Weellisaa Dachee Badhaadhaa baga nagayaan gara ardaa Mijuu Podcast dhutte yooyya. Yooyya atillee baga nagaan nu eegdanii. Yaamicha keenya kabajjee waan dhufteef hedduu si galateeffanna. Isinillee bakka jiru nayyaafattanii akkan ibsa yookiin immoo waa'ee aartii irratti yaada kennu akkana waan naaf firtaniif maqaa miidiyaa keessaniitiif maqaa uummata Oromoo isin galateeffachuun barbaada. Thank you. Ulfaadhu nuti illee akkasuma si galateeffanna. Mee maatiin Mijuu Podcast kun dhimmoota aartii kanallee irraa yennaa haasa'u hin jaalatan waan ta'eef atillee immoo an gubbaarra ol bahee gubbaa gadi dhufuurra jalii ol dhaloota reefi lafaa dhufuurra hojjedhee ol bahuu barbaada. Mijuu Podcast illee kaayyoon isaa kanuma. Imaltuun akkamii uummataan wal si barsiichee akka dansaa kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa namaan wal satti fiddee jirti. Imaltuun bareeda. Imaltuun akkuma maqaasaa akkuma moggaasa maqaasaatti imalarra jira. Uummata keessa imalaa jira. Uummanni immoo hojicha kana jaalatee fudhatee jira. Deebiin uummata irraa argachaa jiru baay'ee bareedadha. Ittuma yaadamee hojjetames akkas akka ta'us yaadanuman ture. Waanuma yaadatu ta'e. Waan bareedaadha. Bareedaadha. Baga gammaddee kanarra kasii baratamuu barbaada. Walleen keetti immoo walaloo jabaadhaan kan hojjetame. Akkanumallee immoo miksingii isaallee wanni isaa afaan artiitii wanni irraa dubbachuu dandeenye hedduun waan bareeda. Mee akkam humna akkam sirraa fudhatee yeroo akkam si harka ture akkam waan imaltuu irraa waan tokko nu jedhi. Gaafii bareeda naa kaaste imaltuun akka inni imala dheeraa imaluuf jennee dadhabbii guddaatu faana ture. Ogeessota jajjabaatu itti hirmaate. Abbaan walaloo barreessillee mucaa qaxaleedha. Baay'ee cimaa lammii battee jedhama. Yeedaloo isaallee sumata hojjete waluma gargaaree wal jajjabeessatuma hojjenne gama kaameraatiin immoo King Raagoo abbaa kuush riikardii jechuudha. Innis baay'ee na faana dadhabee hojjete Girmaata Shoomaa gama daayirektingiitiin hojichi simboo itti horanii warri hojjetan warra kiroogiraafii Bareechaa Baqqalaafaa fi garee isaa guutuu jechuudha. Hojichi akka uummatatti miidhagu kan godhe nuti kaameraa fuuldura baaniiti mul'anne malee duuba isaatis namoota hedduutu jira jechuudha. Imaltuun akka inni imala fagoo deemu kan godhe warroota kanatu faana dadhabee. Hojii gareetti jechuudha. Hojii gareettiin warqi dhabeetta aartiin akkasuma waanuma san irratti argisiisne. Akkas kana fakkaata. Amma hojii aartii kanaan yeroo hedduu kan arginu sirboota keessaayyuu naannoo 19,000 asirra jijjiiran hedduu isaanii yeroo laallu walaloonis abbuma sirbaa san ta'a yeedaloonis abbuma sirbaa san ta'a daayirektiinis abbuma sirbaa san fan ta'a. Wanni hedduun yoo meeshaa taphatamu san qindeessummaa muuziqaan taane wanni hundinuu abbuma sirbaa san faa harkatti hafa.
Ati immoo akkuma lafaa dhuftuun yeroo lafaa dhuftu namni daayirektiingiidhaan dafee nama gargaaru. Daayirektaroota illee dafanii warra lafaa dhufan kanatti hin simatan beektaa hojii isaanii dafanii hin simatanii hojii baratamee barbaadu. Artistoota buleeyyii yoo itti bilbilanii hojii akkasii harkaa qaba kootu rikeerdinaa godhu yookiin immoo kootu daayirektinaa godhu yoo jedhaniin malee hin dhufan akkaadha maallaqas guddaa gaafatu jedhanii. Akkamitti akkuma lafaa dhufteen takkumaan hojuma keetii jalqaba uummataa walitti fidu kanaan akkamitti yeruma tokkotti hojiin kun akka hojii garii ta'u gooteeti. Ani wanti akkas godhee fi aartiin na keessa jira uumamaani. Kennaadhuma santu kaa rabbi akka na gargaaru godhe ani carra qabeessa dhugaa yeroo tokko yoo kophaa koo taa'ee yaadu anaayyuu na ajaa'iba dhugaa warroota gurguddaa kana carraa kana argadhee isaan faana hojjechuun koo ayyaanuma rabbiitu na gargaare ayyaanuma warra kiyya. Kadhannuma rabbii maatiin kiyya waaqanaaf kadhatantu na gargaara jedheen yaada. Aartiin ayyaanuma santu narraa mul'ate ayyaanuma santu immoo namoota kanallee naaf kenna jedheen yaada. Aartiin akkuma ati jette walaloo nama biraarraa fudhachuu yeedaloo nama biraarraa fudhachuun hojichi akka itti gaafatamummaa nama hedduu godhatu ta'a. Gaafa immoo ati qofti walaloos yeedaloos hojjettee uummatatti baastu hojichi hojii uummataati waan ta'eef kooment of godhuun hin ulfaata si garee waan ofii keetiif hojjettu riiskii dhabaa jechuudha. Kanaaf nama baay'eerraa gaafa walitti dhufu yaadni hin cimaa hojichis hin cimaa akkasumatti uummanni illee fudhata jechuudha. Kanumaaf akkas goone baay'annee hojjennee jechuudha. Kun milkaa'ina keetu hojiin sun akka jaalatamuu fi wanni gareedhaan hojjetame sun bu'aa qabeessa akka ta'etti amantee itti galtee jechuudha. Akkasitti nama gara fuulduraallee akkasittiin yaada nama biraallee dhaamsuma akkasiin qabaan. Mee imaltuu sagaleedhaan xiqqooraanuu jedhiiti achi waan inni sirraa fixee immoo itti deemnee dubbanna. Goota jaalalaa furtuu onnee koo siniyyaa fadhaa eessa jirtaaree onatu lamaa irra marmaaree mootor bahan obooti jaanjiille warri keessa boona warra hirabseeraan odaa jala taa'e safuufaa dabduudhaan tolcheessi kuulee siif qalbiin naguulee imaltuun hin teessu ana yaada keetu kan na joorsu kuulee nan dhufaa sabboontuu dukamii bushooftuu mujuun qaxxaamuree. Caayyaa odaa gaaddisni cuqqaala nasimee bareenni durba jiille naatoo addaatitti dhangalaasii dambali'aa dhufte taliile gootittii sanyii da'oo boruutii dhufe seenaati qoradheeti hara qooqa fi dambalinsi geessa feetu soodadhee shirriin. Waan sagalee akkas bareedi dhugaa rabbi sagalee ajaa'iba waan si keessaa jiru fakkaatu bara sagalee dhugaa rabbi hojii ajaa'iba jechuun sagaleen kee bilbila wayiiti bilbila jedhan nu biratti amma wanni yeroo re'eefa gaalafa akka inni badee fagoo dhandhee fedhanii bilbila jedhanii waan lubbuu hidhanuu jira wanni sagalee hedduu sagaleen inni waan xiqqaa sagalee isa garuu guddaa bilbila saniif bilbila jedhan. Sagalee bilbila wayii qabda dhugaa. Thank you dhugaa galatoomii. Rabbi si eebbisee jira. Thank you. Itti fayyadami. Abshir. Itti hojjedhuuti. Itti akka jijjiiramtu immoo abdii guddaa qaba. Mee imaltuu keessatti wantoota hedduutu itti jirta. Sanyii intala bareeddittii intala jiilleeti jette. Asiin immoo deebitee sanyii ade'oo boruu jette. Asiin immoo deebitee eessa jirta? Si barbaadaa jira jettee kaatee motorbaan jiilleeti motorbaan obooti moo jaanjiilleeti jette. Torbaan oboo fi jaanjiille kanarratti jiille jedha. Sirba keessa keessa walaloon isaa hedduun isaa. Jaanjiille kun ilmaan tuulamaa keessa warra jirani. Jaanjiille kuni tuulamni ilmaan sadii hore ilmaan sadan keessaa daachifachuu fi jiilleedha. Jaanjiille keessatti immoo jiilleen ilmaan ja'a qaba. Musaa, Boonaa, Siibaa Ginduu fi Looyyaa warra jedhamanii jechuudha. Gosa intala warra jaanjiillee san keessaa intala sanyii warra ida'oo boruu sana jaaladhe jechuudha. Normaalii ida'oo boruu kun immoo laayibirarii Oromooti namni waa'ee isaan dubbanne waanuma jiru. Aartiin immoo jira mitiiree waanuma hin qabneef sagalee ta'uudha waan hin dhagaamne wayii dhageessisuudha uummatatti jechuudha. Of course. Waanuma jiru kana karaa adda ta'een hojjetteeti uummatatti waa ibsita. Hiikumti aartiyyuu akkasii waanuma akkasiin godhe ittis milkaa'ee jira.
Ayyee walaloo kana wanni isa cimse immoo walaloo akkasitti walaloon beektaa yadhifamee hin barreeffamu. Seenaa tuqee jira, qubsuma tuqee jira. Waan hedduu walitti tuttee jirti beektaa walaloo kana eenyutu barreessan jette lammii eenyuti? Lammii Battee jedhama. Lammii Battee mucaa cimaadha. Kana dura walaloo barreesseera lammiin? Sirballee qabaa. Sirba karrayyuu tokko hojjetee jira. Sirboota hedduudha qaba. Yookaan aartiin wareegama si gaafata haguma sanatti haguma sistamicha keessa seentutti aartiin ulfaataadha. Sistamichuma sana irra hin baane malee hin baa jedheen yaada dhugaa nama cimaadha. Fuuldurallee hojii jabaa wajjin hojjechuudhaaf karoora qabna. Yoo Rabbi jedhe nama baay'ee cimaadha noormaali akkasitti. Erga gara uummataatti dhuftee immoo jireenyi aartii kun akkam beektaa takka kaameraan kun fuula uummataa sirootee illee rakkisa sochii qabdu illee hin daangessita. Wanta garatti naannoftullee daangaa keetis hin dhiphisaa deemta. Bakka ooliif bulii fi imala keetiillee beektaa aga tokko sheeppi godhaa deemta. Jireenyi erga uummataa wal barte erga gara aartiitti dhufteen duuba jiruu fi inni ammoo jalqaba jiru maal fakkaata yeroo wal bira qabdu? Ani yeroo jechuun ifa hojiin kun ba'ee san dura namni kaayyoo kiyya malee hojii kiyya hin beeku. Amma hojii kiyyaan na beeke. Nama kaayyoo itti himuu fi hojjetteetti argisiisuun gargari. Hojjetteetti argisiisee jira. Uummanni illee akka gaariitti na fudhate. Hawaasa naannoo kiyyaatiin illee baay'ee jechuun already baay'ee jaalatameetiin jiraadha. Duraanumarraa disipiliinanis maaliinis akka uummanni kana ragaa naaf ba'u. Nama dhiibbaa hamaallee uumu hawaasa keessatti ammas hawaasa keessa yeroo jiraadhu waan gaariin hojjedhe kanaan jajamaa waan jiraadha. Akkasii waan wal'eessinullee hin qabnu hawaasa fa'a. Jireenyi natti sitti toleera jechuudha. Natti tolee jira. Natti tolas gana. Dirqama. Waan irratti jabeessuuti. Aartii eega hojjetaniin duuba maallaqa gaafatti. Sagalee kennitee guyyaa walaloon barreeffamurraayyuu kaase. Wanni maallaqni ittiin kafalamne hin jiru. Gadi taa'aniyyuu walaloo barreessuudhaaf wal hubachiisuudhaaf iyyuu sadarkaa bunaaf shayiitti dhuganurraa kaatee haga hojiin sun piroodaaktiin sun xumuramee uummata bira dhaqqabutti maallaqa guddaa namarraa fixa. Imaltuun waa hanga giyaasii harkaa fudhate. Imaltuun dhugaa dubbachuu yoo ta'e egaa baay'ee maallaqa hedduus itti baasnee jirra. Hojichi kwaalitiinsaas isaas bareeduma. Ulfaatuuti abbaa Gooshii Rikardii abbaa King Raagotu produce na godhee. Ani waanuma tokko waanuma xiqqaa wayiiti simatu waan hunduma isaa kaabara godhee. Carraa kanaan baay'ee galateeffachuun barbaada. King Raagoo. Ulfaadhu jennaan beektanamee nama lafaa dhufa akkanaa gargaaru kun galata guddaa qabda. Girmaa Tashoomaa fa'a. Akkanuma tola hojjetan jechuun waanuma Oromummaa fi aartiin godhuu qabu aartiif gochuu qabannaaf godhanii normaali. Ani carraa qabeessa dhugaa jara kana baay'een galateeffadha. Gaafa isaaniiti hojichi kun kan ba'e Rabbii waliin akkas ka. Hayyee amma kilippiiwwan sirba afaan Oromoo irratti hojjetaman hedduun isaanii kilippii kwaalitiidha. Uffanarraa kaasee hanga uffata kana bakka biraatti uffatamne hanga diizaayin godhanii gadi ba'uutti dorgommiin keessan amma waan laaftoo miti. Warra lafaa dhuftan kun artistoota buleeyyii waggaa 40 fa'aa 30 fa'aa waggaa 20 10 artii keessa turan warra humna qaban walii wal dorgomtu. Namni ammoo yaadu waan sana wanni hojjetamaa jiru kun waan yoo inni baay'ee jaallatame kan barbaadeen qeeqaayu. Garuu qormaata inni keessa dabaru namni hin beeku. Akkam diizaayiniillee uffata bakka biraatti yookiin arginee beeknu suuraanillee arginee beeknu ta'uu danda'an diizaayiniillee sumatu godhate moo warruma King Raagotti hojjete. Uffata waluma faana dubbanneeti uffatichi akka diizaayin ta'u amma rakkumaatu jette amma aartiin Oromoo kun aartistiin diinagdee haa qabaatu yaa dhabusi garuu immoo wanti ati hojjettu dorgommii keessa seenuudha qaba. Uummanni already aartistii darbee jira uummanni sooshaal miidiyaa irratti si hordofa waan ta'eef hawaasni waan gaariif waan badaa adda baasee beeka. Isa gorsuun namatti ulfaata amma isaa kana aartistii darbeera uummanni kanaaf dirqama waan bareeda hojjettee uummatatti gaafa gadi baadu uummanni ati beekamaa akka taatuuf beekamtee kan sii kennu hawaasa. Hawaasni immoo waan gaarii fedha. Akkasumatti diizaayinii goonee waan kana bareechinee hojjennee Girmaa Tashoomatu diizaayin naa godhe. Akkasuma waan bareeda hojjenne jedheen yaada hawaasnis simatee jira. Amma uummanni artistoota darbee jira gaafa jettu jireenya dinagdeetiin madaalaniiti moo yookiin hubannaa uummataatiin madaalaniiti moo uummanni durbee artistiitu uummata qajeelcha waan hundumaaniyyuu artistiitu uffatumaayyuu bara uffatan kana uffata artisti abaluu uffateedhan
hubannaan illee baay'ee akkasi. Artistoonni hedduun isaanii dursanii warra foorkaasti godhan. Baay'ee artistoonni Oromoo raagdoota jechuu dandeetta. Hin raagu. Waan waggaa 5-6 dhufu warra dubbatan. Warra dursanii warruma siyaasaatu dursanii warra dubbisan baay'ee. Sammuun isaanii sammuu warra siyaasaatu dubbisa artistoonni Oromoo waan dinqisiifatamu hedduu qabani. Amma uummanni darbee deemee gaafa jettu sadarkaan uummanni kun sivilaayizii ittiin ta'e yookiin immoo ittiin uummanni kun ittiin ammayyaa'e artistoota caalaa tarkaanfateera jechuukeeti. Uummanni tarkaanfateera gaafa siin jedhu uummanni kun aartiin gaarii akka gaariitti hojjetamee fi akka hamaatti hojjetamee adda baasee beekaa jechuu barbaadeni. Normaali immoo aartistiin uummataa fi sagaleedha. Uummatatu waan uummanni jiru akka itti uummanni jiru sagalee uummataati aartistiin. Waan ati ibsitu waan uummata hin fakkaanne waan uummanni hin fudhanne gaafa hojjettu akkasumatti jalaa callisa. Dhugaadha. Kanaafin uummanni aartistii dursee jira jedhe. Aartistiin amma uummata dursee jira osoo hin jedhe qurxummii galaana keessaa ba'ee jira osoo hin ta'a. Akka akkas hin taaneefi. Akka akkas hin taaneefi galaanichuma keessatti shape of godhaa hawaasa keessa jiraachuun barbaachisaadha. Ayyee akka malee yaada bareedaa kaastee. Amma mee eegammoo hojii kana uummatatti gadhiisteen duuba kushirikir irratti fe'ameera. Laallamni isaallee bareeda deemaa jira. Kana caalaa akka laallamu abdii qabna wanni hundi bara kana tiivoozoodhaan taatee jirti. Namooti akkuma wal beekanuun waliif beeksisuu akkuma wal beekanuun wanti wal godhu garuu keetimmoo artistoota bubbuleeyyii warra gurguddatu sheer godhaa ture. Jaallatanii hojicha dinqisiifatanii artistoota hedduu warri artistooti uummata biratti sirrii beekaman hedduun sheerisii godhaa turanii wanni sun natti tolee jira. Waan gaarii yeroo argan beeknaaf otoo hin ebiluun beeknaaf otoo hin taane wanni inni hojjete sun waan nuti beeknu jedhanii yoo sheer godhan yoo siif beeksisan piroomooshinii illee karaa sana hojjetame hedduu gammade. Sababni itti bilbila keetii barbaaduu kaasee sababuma san gaafa hojii keetii akkuma laalee ka'een achiin duuba artistootis sheer godhuu jalqabanii ilaalee akkuma laaleen turee miti bilbila kee kana ergedhe akkuma hojiin sun gallakkanii bilbila kee sirraa fudhadhe si nama biraallee irraa fudhanne simarraa fudhadhe barbaade atillee osoo naa ergite hedduu si galateeffadha. Mee hojii artii kana yeroo hedduu namni bakkuma dhalatee ka'a. Bakki dhaloota keetii naannoo kam? Gandi dhaloota kiyyaa asuma naannuma torban oboo kana keessatti dhaladhe naannuma Bahaa Shaggarii Adaamaarraa kiiloomeetira muraasa ganda baadiyyaa Qobboonuuxoo jedhamu itti dhaladhe achumatti guddadhee tokko haga 8 barumsa kiyyaallee achitti baradhe gara haaskuulitti immoo gara magaalatti dabarree Adaamumatti asuma jidduu magaalaa kanatti dhalanne barumsa baay'ees fagoo miti magaalaa Adaamaa kanatti dhiyoo jirra achumatti dhalannee sochiin aartiillee achumatti na eegale dhugaa dubbachuuf yoo ta'e hawaasa keessattis hin beeku. Yeroo cidhaaf yeroo ayyaanni waggaa ga'u masqala kanaaf namni sagaleedhaan maneeji godhu anuma isa ragaa naaf bahu. Achitti of qarte akkana sagalee bilbila kan. Yeroo sana na eegale wanti kun aartiin ganamumas eegala. Baay'ee maatii keessatti hin rakkisuun ture. Wanta ittiin rakkisu yoo jiraate lafa sirbaan oola. Bakka sagalee kanaan yeroo ati jettu bakka wanti itti rakkistuun kanu. Anuyyuu hin beeku bara amma yeroo baay'ee aga ammaayyuu akkan sagalee qabu ani hin beeku beektaa namatu natti hima malee kennaadhuma santu na oofa malee akkasii bara barumsaatti illee yoo barumsa hedduu danda'a ture barumsa soduun baradhee milkaa'uu nama danda'u garuu aartii keessa gaafa seentu hojiin biraas hin ta'u normaali namni kanaaf namni aartii keessa jiru ragaadha jedhee namana achittis waan baay'een godhaa ture. Wantoota argitee miidiyaa keessatti maltiimiidiyaan mana barumsaa keessatti jiru kanarratti waan baay'een godhaa ture. Waanuma aartii kanarratti jechuudha ijoollee kakaasee maal kana uummata walitti yaamnee isaan fuulduratti sirbaa turre. Waanuma sanarraa eegalee garanatti guddatee jechuudha. Sagaleen keetii lachumaan see qarame. Akkasi. Sadarkaa barnoota akkam isaan geette? Sadarkaa barnoota sadarkaa haayiskuulii irratti dhaabee gamoo aartii kanatti fuulleffadhe. Aartii irratti xiyyeeffatte? Artiidhaan amma akka baatuuf jabaatti jechaa jirta jechuudha. Isuma irratti kaayuu. Kabira immoo amma hojii hojjettu maallaqa guddaa illee qabu wanni artistoota keenya hedduu qoraa jira. Dur kaseetti hojjettee gurguratta. Amma immoo yoo hojii hojjettee gaate yuutuubumarra feetaa yuutuubiirraa wanni ilaalamu kullee biyya kana keessa baay'ina ilaalamee faayidaan qabu yoo gara biyya ambaa kana ilaalame malee. Wanni argamullee immoo waan sheer gootee namaa walii galtee gootee warra yuutuubii guddaa qaburraa fe'atta. Subscribe guddaa qaban irraa fe'atta. So wanni maallaqaan argama wanni eeggattu waan jiru natti hin fakkaatu jira. Wanti maallaqaan eeggannu amma sirbaa yoo hojjettu
karaa yuutuubii mataa kee irratti gaafa feetee hawaasni ifa si baree booda dura haga ta'e uummatatti mul'attee fuulli kan kee uummataaf haaraa hin taane booda yuutuubii gaafa banattu namni achi gubbaa irratti si hordofee waan ta'e argachuu dandeecha. Ammaaf immoo dirqama makaa warra yuutuubii isaanii beekamtii qabu irratti feeta warruma pirodiisii godhan kana faana hordofuun dirqama waan ta'eefidha. Kanaafuu parpaziin guddaan isin gara artiitti dhuftanuuf hawaasaan wal baruudha jalqaba. Wanni argattanuu privileejiin keessan kanuma. Bakka qabeenyi inni guddaan jalqaba artistii tokko uummatatti beekamuudha. Ifa beekamtee booda uummanni carraa argateen si gargaara si galee abbootii qabeenyanis gaafa ati hojjettee mul'attee beekamtu. Waan sana kaayyoo keerraa akka imalaa jirtu si hubatee si gargaara namni lafaa kee sappoortii si godhu hin jiru si galee hojii artii keessatti. Isuma sanaa fi ani immoo kana gara fuulduraatti dhuma dhufa jedhee ni yaada. Gama artii sararuma qabatte kanaan akka cabsitee baatu beekta. Abdii qabu. Isteejii irra hojjetta akkam isteejii irratti performaansii qabdaa laalteetta? Isteejii agas mara mul'ate hin qabu garuu nan hojjedha jedhee ni yaada. Uumaan hojjedhallee. Carraa argadhee nan hojjedha. Artoota keenya hedduu bara isteejii qora. Yoo uummatatti gabaan hindu hojiin isaanii jaallatamee ka'ee dhumarra immoo hojiin isteejii yoo dafanii saawundi siisteemii saniin isteejii saniin yoo ka waliin bariin takkumaan itti dhuftee naan sagalee keeti kan namni achirra beeku saniif inni kun garaagara taanaan performaansii si qoraa uummanni immoo uummata sooshaal miidiyaa kanarra jiru aadaa warra sooshaal miidiyaa kanarra jiru keessa immoo hawaasa safuuf safeeffannaa warraa ulfaataadha. Waan namaan jedhanillee hin qorani guyyaa tokko maqaa 100 sii baasu baay'ee. Uummanni ceeraan beeku jedhani uummanni hawaasa sooshaal miidiyaa kun ceera jechuun fokkoo jechuun immoo safuun beeku. Innaa akkamii wanni kanarratti isteejii kanarra baay'isaaf immoo karoorri qabdu gara fuulduraa? Isteejii normaalii amma hawaasni miidiyaa gubbaa irratti si jaalate kuni gaaf tokko qaama oduu si argate baay'ee gammada. Isteejii nan hojjedhaa kennaadha. Inni guddaan isteejii gaafa performaansii gootu ofitti amanamummaa qabaachuudha. Meeshaa muuziqaa hojjetamu san faana wal baruudha. Inni immoo kennaa keeti gaafa ta'u waaqni waluma faana sii kennuu qaba. Warroonni yeroo baay'ee isteejii gubbaa ba'anii rakkatanii istiidiyoo fi isteejiin gargari normaalii onnee gaafata. Onnee sana immoo ni qaba. Rakkoo konfidensiin qabu. Rakkoo sodaan qabu ani. Rakkoo sodaan qabu meeshaa muuziqaa faana nan taphadha jedhee dhuma yaada. Carraan sun argama. Kilipii kana fa'a eebbisuudhaaf waa yaadde qabda? Kilipii eebbisuudhaaf yaada qaba. Ji'uma kana keessa majjii kana keessa guyyaa 25 eebban qaba. Isa keessatti? As magaalaa Adaamaa kana keessatti. Carraa kanaan beeksifadhu namni tarii namni warri mijuu poodkaastii ilaalaa jiran fa'a dhufanii akkasii hirmaatan waamicha godhifme uummataaf. Ayyee uummanni kiyyaa imaltuu akkuma jaalattanii fudhattan sanatti guyyaa 25 amajjii kana keessa eebban qaba. Eebba isaan irratti immoo warroonni carraa kanaan miidiyaa mijuu poodkaastii hordoftan akka achirratti naaf argamtanii qaamaan na argattan abdiin qaba. Achirratti sana jabeessitanii dhaamsa kiyyan dabarsa. Akkasii dhufanullaan inni abdii qaba. Uummanni keenya illee uummata nama salphachiisuu miti. Numa si argama abdii hedduu qaba. Sagalee keeti bareedaa kana immoo waan bira lakkattiin hojjettuuf waan gara fuula duraa karoorsite fa qabda. Gara fuulduraatti hojii baay'ee hojjenna kan rabbiin waa jiraachisuuti. Hojii namoota baay'een akkanaaf kan na waadaanaa seenanii jiru. Girmaata Shoomaa faanallee hojii eegaluudhaaf taana. Mucaa cimaadha yeroo ammaa kanatti sirboota akka Nakoo Mattaaree Leencoo Guddinaa fa'aa duuba nama jirudha. Girmaata Shoomaa hin beektu. Wallee baay'ee bareedu. Isa faana hojii bareeda wayii akka hojjechuuf taanu eebba kana boodattuma galla. Milkaa waaqni sinaa milkeessu. Mee dhumarratti artistooti lafaa dhufaa anamma kun baay'ee wanni dhaala hin qabne wanni of jalaa ilmoo hin qabne hin toltu dhumarra. Akkuma artistooti buleeyyiin kun uummata kanaaf gatii kafalanii uummata kana aadaa isaanii afaan isaanii eenyummaa isaanii beeksisuu keessatti hojjetan jalaa dhaloonni dhufuusi barbaachisa. Isin ammoo jalaa dhufaa jiru. Artistootuma gurguddoodhaan fuula ifi dura if qadhannee jirru kana boru namni ta'uu isin. Kana waan ta'eef artistoonni lafaa dhufan immoo waan isaanirraa eeggamu waan isaan godhuu qaban jettee yaadduu fi daandii isaaniif sa'a jettee waan hubatte kallattii argite fayyoo jiraatte ati. Artistoota lafaa dhufeeyyiin dhugaadha jenereeshiniin hojii ogummaa tokko keessa gaafa jirtu dhaloonni bakka bu'aa deemuun dirqamuma. Nutis dhaloota nama biraa bakka bu'u jedheetuman yaada. Hojiin kun immoo hojii akka ulee walirraa fuudhuti. Namni kun yoo buluma dhaalchisaa deemta ogummaan kun namni kennaa isaa qabu ilma dhalata. Namni borummoo nu caalas hojii kana hojjechuu danda'u dhalachaatuma deema. Kanaaf immoo dhaloota ol dhufuufani wanti naamu seenaa ofii irratti hojjechuu, seenaa ofii beekuu, kitaaba dubbisuu, of qaraa deemuu. Namni waa beeku hojjetu ta'ee moo hojjeta malee fakkeessee miti.
Fakkeessanii hojjechuun immoo agamuus hin deemsisu beektaa daandii fakkeessitee hojjettu seenaa dubbisuu qaba. Namni gara aartiitti dhufuudhaaf dirqama seenaa beekuu qaba. Kitaaba dubbisuu qaba. Waan baay'ee jechuun dhaloonni ol dhufu kun wanta gurguddaa hojjechuudhaaf dirqama waan gaarii hojjechuudhaaf warra hangafoota kana laaluu karaa isaan irra dabran obsa qabaachuu rakkoon hin jiraata aartii keessatti gatii sana baasuudhaaf of qopheessuudha inni guddaan. Kanaaf of qopheessuu qaban jechuudha. Wareegama gara itti deemtu imala itti deemaa jirtu irratti gatii milkeessuudhaaf rakkoon akkasii mudatu chaalenjiin akka jiru beekuu sammuu kee amansiisuu rakkoo sana immoo akka cabsitus amansiisuu waan akkasii of keessatti uumatuma deemudha gaafa aartiitti seentu waan akkasiin naamaaf. Ayyee mee aartistii ati moodela naaf ta'a jettee faana dhooftu fa'aa yoo jiraate naaf moodela namni kun akka nama kanaa ta'aa otoo hin taane akka an imaluuf akka an hojjedhuuf kana onneessu jettee yaaddu akkanumatti qaamaanis wal beekuu dhiisuu dandeetta aartistii dinqisiifattu aartistii Oromoo. Ani dhugaa dubbachuu yoo ta'e gaafii bareedduu na gaafatte annahuma aartii Oromoo kana keessatti waanuma Oromoo kana hojjetu hunduma nan dinqisiifadha. Aga barreessatti jechuudha. Maaliif wanta Oromoo kana gaafa hojjettu chaalenjii qaba si galee kan warra kaanii firiidamiin qabdu rakkinni baay'een si mudata. Namuma waan Oromoo hojjechuudhaaf kutannoon achi ba'ee waanuma Oromoo kana hojjedha jedheetumaayyuu achi ba'ani siibuu sin dinqisiifadha. Nama galatoo. Maaliif waanumti Oromoo kun rakkoo qaba. Rakkoo kana namni dhiibee cabsee hojjetu waan namni Oromoo hojjetu kamiyyuu dinqisiifatamuu qaba. Caalatti immoo nama ogummaa aartii keessa jiran kana dinqisiifadhu. Kanaafillee moodela jedhee yaadu Jaamboo yoo ta'edha. Jaamboo yoo ta'e. Misirfa Jaamboo keessa Jaamboo baay'ee man jaaladha. Qaamanillee na beekaa. Anillee hedduu jaaladha. Baay'ee Jaamboon sagaleen isaayyuu adda waan walirra tattaa'u hin ta'e. Dhugaa Jaamboon nama cimaadha dhugaa jechuun. Disipilimti isaayyuu akkaataa inni itti obsee waa hundaaf muddamu Jaamboon kanumaaf jechuun waan amala fakkeenya irraa godhattullee qabda si galee ogummaa qofa osoo hin taane Jaamboo baay'een jaaladha hojii isaallee nan dinqisiifadha mooderni kiyyaa naa jiraadhuun jedha. Aartistii jabaadha dhugaa keetii akka umurii naannoo kennuufi mee sirba isaa keessaa sirba jaalattu wayii sagaleedhaan kan nuu yaaltu yoo jiraate. Jedhuure. Jedhuure. Anis dhaamsi koo numu atis dhaamsi koo yoo muusiin galee atis dhaamsi koo yoo muusiin galee karaan jaalatee rafuu halkanii guyyaa waa lalaa malee halkanii guyyaa waa lalaa malee abooteen koloo koloo coqorsaan irraa gaa lalaa malee coqorsaan irraa gaa lalaa malee karaan jaalatee rafuu halkanii guyyaa waa lalaa malee halkanii guyyaa waa lalaa malee. Bareeduma kee kanaan akka feete taata yaa gaaddisee akka feete taata yaa gaaddisee. Ana maal godhee jettaa naatu sosobaasi itti guddisee naatu sosobaasi itti guddisee. Maan sagalee akkas bareedu dhugaa rabbiin baay'ee sagaleen keeti sirriitti akka malee namatti tola. Sirbi Jaamboollee hedduun isaa sirbuma bareedu sirbuma sadarkaa isaa qaban kwaalitiidha. Sagaleen isaa akkaataan itti waanuma hundaan bareeda. Sirbuma an jaaladhu na jette dhugaa rabbi. Aniyyuu jaalladha. Onnee kee irra beeka. Artistiin irraa jamiti irra. Onnuma kee irra naa muute. Artistii Jaamboo yoo ta'e egaa hojii milbaa hojjeteen duuba immoo hin argine waan haraka qabatee nuu dhufu abdii qabna. Ittuma jira. Jiraachuu danda'a. Sun isa to'anneedha yaa uummanni waan eegachuu uummata hafu waan ta'eef sababa cadhiseef illee innis qabaachuu danda'a. Sirriidha. Hojiin isaa immoo hojii bara darbee jiraatu hojii babbareedaa nu hojjetee jira. Hedduu isa galateeffanna. Tokkoffaa wanta fakkeenya isa godhu keessa hojii normaalii baroota hedduu jiraatan hojjeta si galee. Kana fakkeenyummaa guddaan isaa. Akkuma haaraatti dhageessifatamu walleen. Milbaa amma urriitii ajaa'iba. Kan jaalate illee ittiin jaalateera. Isuma kana beeku. Sirbi isaa hedduun isaa akkasii kan bara dabaranii jiraatan artistii jenereeshinii rakkoo keessa jiru keessa uumame artistii hedduu dinqisiifannuudha. Dhumarratti mee waan kanattu naa hafa yoo jettu kan jiraate ta'etti naa dabalte. Wanti naa hafa yoo jiraate namoota galateeffachuu barbaadu qofa. Jalqaba waaqa uumaa. Kan isaa eessaayyuu naqu. Kennaa kana nafaana uumtee akkan uummata kanaaf waan kana hojjedhu na goote galatoomfachuun barbaada. Taansee maatii kiyya, haadha kiyya, abbaa kiyya, obboloota koo, namoota naannoo koo jiranii. Ittaan sun immoo Girmaa Tashoomaa dhugaa naa jiraadhu.
Kingiraago naa jiraadhu lammii battee adda shawwaayyee waan hundaan kan na bira dhaabachaa turan namoota hedduudha ka Taaddasee Juurruu fa'a warroota namoota na bira dhaabatan namoota maqaa isaanii yaameen finne Abbuus Istiidiyoo Anteenaa Tafarraa namoota yaadanis waan hundaan na bira turtanaan maqaa keessan hafillee namaaf galchaa hundi keessan naa jiraadha guyyaa kana ga'een jiran jedha. Waan nu kabajjee dhufteef galata guddaa adda ulfaadhu horii bulii deeban. Thank you. Hayya kabajamtoota daawwattoota keenya maatiin Mijuu Poodkaastii sagantaan keenya ka torbee kana akka qabannee dhiyaanne ka gammaa hordoftaa turtanii artist Dachee Badhaadhaa ammoo ogeessummaa keenya torbee kanaa ture. Artist Dachee Badhaadhaa artistii reef lafaa dhufu hojii amma hojjetee dhufe imaltuu isaatiin waan hedduu karaa keessa dabaree fi qormaata isa mudate waan ammoo gara fuulduratti hojjechuu barbaaduu fi akkaataa ittiin injifatee ol bahuu barbaadu abdii gara fuula isaatillee waan natti qabu nu qoodee jira. Isin immoo obsaan nu faana turtanii waan nu dhageeffachaa turtaniif galata guddaa qabdanii barnootas irraa argattanii ittiin akka bashannantanii jirtanullee abdii guddaa qabna. Sagantaan keenya yeroo kamiyyuu namoota hawaasa keessatti dhiibbaa uuman namoota jijjiiramarra jiranuu fi namoota jijjiiramuudhaaf tattafataa jiran asif finne dhimma aadaa dhimma diinagdee hawaasummaa fi akkanumallee ammoo waan hawaasa keenya of harka qabu irratti asii dhiyeessinee kan dubbisnu ta'a. Isin immoo akka sagantaan kun adda hin cinnee fi akka sagantaan kun yeroo mara isin waliin jiraatuu fi wanni nu godhu qaddan qubuma keessanaaf guddoo kana qofa nu kennitanii like nu gootu kaan immoo quba kanaan immoo subscribe nu gootanii share nu gootanii akka inni namoota hedduu bira nu dhaqqabu nu godhaa isiniin jechuu barbaanna. Kanarraa kaaf immoo namoonni achirra dabarree isin jajjabeessuu qabna jettan immoo oomishaaf tajaajila keessanillee haguma amma nuti nama fi bira qabnu kanaan akka nu bira beeksifattan abdii guddaa qabna. Waamichallee isinii goona horaa bulaa badhaadhaa deebanaa isiniin jenna. Yaadaaf qeeqa qabdanullee immoo kallattiidhaan miidiyaan keenya waan arguuf koomentii nu godhaati. Waan qabnu achi irratti sirreessuu dandeenya waan ta'eef kana sirreessaa kana jabeessaa nuun jedhaa dhaamsa nuudhaama horaa bulaa deebana amboruu mashii ture.